Kabajamoo fi jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii Abbu Tech akkam jirtu nagaa keessanii? Ani nagaa kiyya rabbiif galanni haa ta'u. Egaa daawwattoota tokko nagaan kiyya bakka isin jirtan maratti isin akka qabu jecha har'a immoo qophii bareedaa kan namoonni baay'een nagaafataa turtanii qabadhee isiniif dhiyaadheera. Innis akkaataa ittiin YouTube mataa keessanii ittiin banattanii chaanaalii irraatii viidiyoowwan darban hundaa kallattiidhaan hordoftan isin barsiisuuf kan dhufe kan isinii wajjin jiru an abbiidha. Amma dhumaatiin hordofaa isin jira daawwattoota tokko. Egaa YouTube banachuudhaaf jalqaba application YouTube keenya gaafa banannu YouTube keenya gobannu namoonni YouTube kanaan dura hin banatin YouTube keessan irratti bakka namoonni kana dura hin bananne bakka kanatti YouTube keessan irraa bakka kanatti isiniif dhufa jechuudha. Mallattoon asxaa kan nama fakkii footoo gurdii wayii irratti isiniif dhufa isaan tuqxanii banattu jechuudha. Achirraan saayinii ni gootanii. Egaa daawwattoota tokko har'a kunoo fakkeenyaaf chaanaalii haaraa gaafa bannu fakkeenyaaf plus godheeraadha. Checking information kana iddoo booddee jalqabaa paaternii keessan bantu. Paaternii keessan irratti gashitu jechuudha. Isuma yookaan yoo paaswoordii ta'e piinii fayyadamu. Sana booddee daawwattoota tokko kunoo bakka kanatti danuu dhufee booddee kunoo create account kunoo ishee kana jechuudha. La dhumarra kan jirtu create account edda tunee booddee myself kan jedhu tuqna. Kana booddee maqaa keenya barreeffannaa jechuudha. Maqaa YouTube keenya fakkeenyaaf Abbu TV wenne Abbu TV enneera. Maqaa barbaadan godhachuu dandeessu jechuudha. Kana bara dhaloota keessanii fi umurii keessan akkasumallee itti guuttattu. Asirratti yoo dhiira taatan meelettu yookaan durbaa fiimeeliidha. Kana fayyadamtu fakkeenyaaf ani meeliin fayyadamee jechuudha. Sana booda filannoo kana nuuf jira fakkeenyaaf kunoo Abbu Tech Abbu TV 542@gmail.com filannoo keenya kana sadan keessa jechuudha. Kana lamaan sana keessa filannoo keenya jiru yoo ta'e create your own Gmail address jechuudha. Kan mataa keenyaa seenna. Kanaaf fakkeenyaaf kunoo Abbu TV kan jedhu asumarraa jalqaba yoo fudhanne edda kana fudhannee booddee kunoo fakkeenyaaf paaswoordii isaa zimenne lakkoofsa dijiitii lakkoofsuma dijiitii 8 godhattu jechuudha. 8 olii lakkoofsa icciitii keessanii fakkeenyaaf edda akka goone booddee kunoo ol fakkaataadha paaswoordiin keenya. Sana booddee next goona jechuudha. Dirqama paaswoordiin keenya asirratti lamaan isaa ol fakkaachuu qaba jechuudha. Daawwattoota tokko paaswoordiin keenya ol fakkaate malee nuuf hin fudhatu jechuudha. Seellaatti nu deebisa. Amma fakkeenyaaf kunoo tuubiin koo milkaa'inaan amma imeeliin naaf banamee jira. Sana booddee agrii kana tuttu jechuudha. Dhumarra kan jirtu kana. Sana booddee amma akkaawuntiin sun naaf banamee jira jechuudha. Amma gara YouTube'itti deebisuudhaafis na ilaala daawwattoota tokko akkaataan itti gara YouTube'itti deebi'u. Sana booddee kun akkaawuntiin amma Abbu TV'n asirratti naaf dhufa jechuudha. Abbu TV'n asirratti naaf dhufa jechuudha fakkeenyaaf. Kunoo Abbu TV. Fakkeenyaaf kunoo Abbu TV'n asirratti naaf dhufeera. Abbu TV kun edda naaf dhufe booddee kunoo asirratti YouTube your channel kan jettu sanatti jechuudha. Asirratti Abbu TV maqaan kun yoo isinitti tolate maqaa sanaan dabarfattu. Yoo maqaan sun isin dabbare garuu asirratti maqaa barbaadanii itti dabaltanii sana booddee channel create ettu jechuudha.
chaanaaliin kun create ta'ee jira jechuudha. Egaa daawwattoota tokko asirraani chaanaaliin kun edda create ta'ee booddee namaaf subscribe gochuu ni dandeessu. Viidiyoowwan namni gadhiisan hundayyuu daawwachuu ni dandeessu. Sana booda daawwattoota tokko akkaataa ittiin profaayilii keessan qayyarattanii fi cover keessanii fi akkaataa itti verify godhatan kutaa itti aanu keessatti qabadhee isiniif dhiyaadha. Egaa daawwattoota tokko isa kutaa itti aanu ittiin qabadha. Egaa YouTube keessan erga banattanii booddee karaa salphaan hordofuudhaaf asumarraan Abbu Tech jettanii raatanii search gootu. Sana booddee kunoo kan keenya sakana jechuudha. Abbu Tech alaabaa abbaa gadaan kan faayame kana edda tuttanii booddee kunoo subscribe gootu. Edda subscribe gootaniiti kunoo mallattoo bilbilaa bukkeeshati kana jechuudha. Ishee kana inni tuqxu achirraati all notification filattu. Kuni akka yeroo hundaa viidiyoo nuun gadhiisnu kallattiidhaan isiniif darbuudhaaf isin fayyada jechuudha. Viidiyoo keenya hundayyuu kunoo daawwachuu ni dandeessu. Kunoo viidiyoon keenya hundumtuu as jala jiru jechuudha. Viidiyoo hedduu isiniif hojjenneerra kan teknooloojiis ta'e baacoo garaagaraa muuziqoota garaagaraa sirboota afaan oromoo haaraa isiniif hojjennee jirra. Gaa daawwattoota tokko deemaatii daawwadhaa. Hordofaa nurraa baradhaa isin barsiisna afaan keenya afaan teknooloojii goonuu afaan keenya waliin guddisnu isiniin jedha. Waan daawwattaniif guddaa galatoomaa. Qophii biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii.